eebbisu. Sagalee Waaqayyoo keessaa walii wajjin ilaallaa. Efesoon boqonnaa 2 keessaan dubbisa. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasee tanan dubbisa hamma lakkoofsa 10tti. Ergaa Phaawulos gara warra Efesoonitti boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa kaasee nan dubbisa. Isinii kanaan duraa jedha. Staatasii sakaleessaa dubbataa jechuudha. Phaawulostu kiristiyaanota Efesoon jiranitti dubbata. Dura kiristiyaanota hin turre. Duri warra hin amannedha. Yeroo hin amanin turtanii, yeroo Kiristoos ala turtanii, staatasiin keessan akkas turee jedheetti isaanitti hima. Yookiin iddoon keessan, jireenyi keessan. Isin kanaan duraa irra daddarbaa keessanii fi cubbuu keessaniin karaa hafuuraa duutanii turtanii. Yeroo sanatti isinii toora biyya lafaa kanaa duukaa buutanii deddeebi'aa. Aboo qilleensa keessa jiru irratti isa gooftummaa qabuuf abboomamaa turtan. Hafuurichi hamaanii amma namoota Waaqayyoof hin abboomamne gidduutti hojjechaa jira. Nusi jedha. Ofiisaasitti dabalee nusi hundumti keenya hawwaa foonii keenyaa duukaa buunee akka fedha namummaa keenyaa fi yaada keenyaatiin warra akkasii gidduu jiraannee kanarraa kan ka'eesii akkuma warra kaanii dhalootaan dheekkamsa Waaqayyoo jala gallee turre jedheetii isa duraanii dubbata. Amma hidhee sammaatti immoo yeroo darbu araarri Waaqayyoo garuu baay'ee waan ta'eef jaalala isaa isa guddaa sanaan nu jaallate. Nuyi irra daddarbaa keenyaan karaa hafuuraa du'oo taanee utuu jirru inni warra Kiristoos wajjiniin jiraatan nu godhate. Isinii ayyaana Waaqayyootiin fayyifamtanii. Karaa Yesuus Kiristoos Isumaa wajjiniin du'aa nu kaase. Isumaa wajjin bantii Waaqaa keessaa iddoo nuuf kennee nu teessise. Inni arjummaa karaa Kiristoos Yesuus nuuf godhe sanaanii bara dhufu hundumaatti baay'ina ayyaana isaatiin isa hammas hin jedhamne argisiisuudhaaf kana godhe. Isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtanii. Inni immoo kennaa Waaqayyooti malee gocha ofii keessanii miti. Hojiidhaanis miti. Namni tokkollee akka ittiin of hin jejne nuyi hojii harka isaatii hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessaa akka deddeebinuu fi karaa Kiristoos Yesuus uumamnee jedha. Obboleessi keenya nuuf kadhateeraa dubbii kana walii wajjiniin ilaalla. Waa'ee fayyina. Fayyuu jechuun maal jechuudha? Isa jedhu walii wajjin ilaalla. Waa'ee fayyina. Fayyuu jechuun maal jechuudha? Fayyinni maalidha? As keessatti Phaawulos istaatisii isaanii akkuma dubbadhee isa kanaan duraa dubbata.
isin kanaan dura du'oo turtanii jedheeti dubbata. Hafuuraan du'oo turtanii. Isinii sababii cubbuu keessanii fi warra hin abboomamne baay'ina cubbuu keessanii jara warra turtanidha jedha. Kana duwwaa miti. Jireenyuma sanammoo jiraataa turtaniidha. Jireenyi keessanis isumadha akkasitiin jiraataa turtanii. Akkuma sanyii biyya lafaa. Kana duwwaa miti. Maal jedha kutaa kana keessatti sababii kanaaf jireenya kana sababii jiraattaniif akkuma biyyi lafaatti jiraattanitti waan jiraataa turtaniif isinii jireenya kanaanii kan isin argisiisaa turtanii kan isinii mul'iftanii jala murtanii kan isin beeksiftanii seexana jalaa hafuura hamaa jalaa galtanii isaaf abboomamaa turtanii. Inni immoo qilleensa kana keessatti biyya warra hin mul'anne keessatti addunyaa hafuuraa kana keessatti isa humna qabudha. Hafuurri isaa ammayyuu hojjetaa jira. Eessatti hojjetaa jira? Garaa namaa keessatti hojjetaa jira. Warra kam keessatti? Warra Waaqayyoof hin abboomamne keessatti hojjetaati jira. Hundumti keenya anas dabalee jedha akkasitti jiraataa turre. Yaada foonii duukaa bu'aa turre. Gara sanattis amalli keenya, hawwi keenya, yaadi keenya, fedhiin keenya gara sanatti harkifamaa ture. Kanaanis diina Waaqayyoo taane, kanaanis dheekkamsa Waaqayyoo jala galleeti turre jedheeti dubbata. Egaa seenaa durii dubbata miti gaa. Macaafni qulqulluun kuni waggaa 2000 duradha kan inni barreeffame. Garuu seenaa durii, seenaa warra Efesoon dubbata miti macaafni qulqulluun. Seenaa har'aas dubbata malee. Jireenya har'aas dubbata malee. Jireenya har'aa biyyi lafaa keessa jiraatu jireenyuma isaanis keessa jiraataa turanidha. Biyya lafaa kana keessa waan guutee jiru waan ilaalaa jirrudha. Waan ilaalaa jirrudha. Waraana ilaalaa jirra. Namni wal jibbuu ilaalaa jirra. Namni wal balleessuu ilaalaa jirra. Gidiraan biyya lafaa kana keessa guuteeti jira. Waan al tokko sammuun namaa baachuu hin dandeenye al tokko gurraan dhaga'uun iyyuu baay'ee waan nama rakkisuti dhaga'aa jirra. Mul'ataadha akka rakkinni jiru biyya lafaa kana keessa dhokataa miti. Makiinaa keenya amma qollofannee ol galle miti cufnee ol galla. Maaliif abbaa tokko keessa lixee uffatee deemuu danda'a? Kaafateeti keessumaa qulfii yoo keessatti dhiifne, qulfii yoo keessatti dhiisuu baanne iyyuu waan akka qulfii sana baayipaasii godhanitti shiboo walitti qabsiisanii oofanii deemuu danda'u. Manas qollofannee deemnaa, makiinaa qollofannee deemnaa, biiroo keenya qollofannee deemnaa. Amma asitti sekiuritiitti keenyee deemnaa. Balbala cufuun utuu hin xinnaatiin balbala kanas balbaluma cufamaa kanaa ol lixuu danda'u. Ol lixanii mi'a kana fudhachuu danda'uudha, saamuu danda'uudha. Kanaaf sekiuritii yeroo namni banatee akka sekiyuritiin poolisiitti dhaqee himuu fi riipoorti godhuu fi akkasittiin jiraata namni lafarra. Akkasittiin jiraata. Why? There is something terribly wrong jireenya namaa keessatti. Wanta irraa kaate jireenya namaa keessa wayitu jira wanta ta'eef. Mootummaa keessa korrapshiniin jiru. Mootummaa xixinnaa keessa, mootummaa gurguddaa keessa wanti karaa irraa kaate korrapshiniin guuteeti jira.
wanti xuraan waldaa keessa guuteeti jira. Waldoota keessa waan guutee yeroo adda addaa yeroo miidiyaan riippoortii godhu in ilaalla. Kanaafi jireenya namaa keessa wanti roongii akka ta'e jiru mul'ataadha. Al tokko jira tokkotu biyyattiidha. Miidiyaa tokkorraa ati manaa koo dhageesseeti natti himti. Ijoollee tokkotu jira baafaa jechuun ijoollee xinnoo maatii tokkotu jira. Maatiin kun ijoollee qabu. Garuu abbaanis hin du'e haatis hin duute. Mana qabu Finfinnee keessaa mana qabu Finfinnee keessaa mana qabaachuun baay'ee salphaa miti. Akka dhibbatti harki 85 mana hin qabu jedhama Finfinnee keessaa namni. 85% namni Finfinnee keessa jiraatu. Namni immoo walumarra mana sirees maalis naqateeti yeroo gadi ba'u lafa namni bulee iyyuu eessa akka bulee namni beeku. Obboleessa keenya tokko obboleessa kootu natti hima ture. Inni kun caaltuu afaan ilaallatu ta'a. Obboleessa keenyatu piyaasaatti galaa. Obboleessa hangafa keenya tokko obboleessi koo tokko durbiin keenya tokko achi jiraatu. Inni ruumii tokkodha kan inni qabu. Ruumii sana keessa achi bulaniiti barsiisotaadha immoo. Amma ijoolleen manuma bulanii dhufanii nuun jedhu. Sireema qabu manuma nuun jedhanii yaadumee. Kanaaf Finfinnee keessa jireenyi akkasitti jiraatama jechuuf fedhee tananii amma mana qabu jarri kuni mana qabu. Garuu hin du'ani gaa. Hin du'anii dhukkuba hin du'ani. Gaafa isaan du'anii adaadaan isaanii dhufteeti ijoollee kana fudhatte. Isaan yeroo du'anii dhukkuba eedsiitiin du'an natti fakkaata. Adaadaan dhufteeti ijoollee kana fudhattee magaalaa gara biraa keessa gara Hawaasaa kana jiraatti fakkaata. Fuuteeti sokkite. Mucaa isheen tokko dhukkubsatti isheenis eedsii qabdi ishee xinnooni. Isheen tokko immoo dhukkuba kana hin qabdu ishee irra jabduudha akka waggaa 12ti. Jedha gaame isaanumatu dhiyaateeti dubbata ture. Egaa ijoollee kana guddisuudhaa fi itti gaafatama isheetu fudhatee ijoollee kana fudhatteeti ishee bira jiru. Garuu mucaa isheen xinnoon kun waggaa 6 waan akkasii isheen taatu kuniin dhukkubsatti akka isheen fayyitu hin barbaaddu. Maaliif mana sana fudhachuudha yaadaa jirti wanta ta'eef. Yoo waan ta'e warra kanatu fudhachuu danda'a isaantu liigalii isaaniif kennama. Manni kan warra isaaniiti wanta ta'eef. Garuu isheen kun akka isheen hin jiraanne akka isheen miidhamtee duutu gootu barbaaddi. Nyaata hin kennituuf inni hin duute booddee isheen xinnoon kun. Isheen sunis akka isheen hin jiraanne karaadhuma isheen itti jireenyi ishee baduutti faasiliteetu gooti. Booddee baqattee dhuftee mucaa ishee kanatu Finfinneetti deebi'ee hoomlasii ta'ee Finfinnee keessa jiraattiyyuu warri miidiyaa kun arganiiti kana intarviiyuu godhu. Tulaaltu buleettii ishee oolfachuudhaa fi utuu dhamaatu isheen iyyuu jiraachuu hin dandeenye. Maaliifan kana jedhaa kan nama dinqu immoo nama waldaa dhaqa. The human being. The cruelty of human being. Waa'ee warra Efesoon dubbata akkas turtanii jedheeti dubbata. Warra akkasuma immoo miidiyaa gara biraa irraati yeroo ni dhaga'u faranjootumatu mucaa tokko addaabtii godheetti fidee biyya kanaa waan isheen gootenis hin beeku yookiin waan isaan jibbanii fi yookiin rakkistee haa ta'u waan isaan beeku garuu tikeetii guutanii mucaa maasumatti isaanuma biratti jabaattee guddataa jirtu fuudhanii dhaqanii biyyatti deebisanii gatanii galan. Gatanii galanii mucaanii chitti hin joortee rakkattee nama Ameerikaadhaa deebitee hoomlasii taatee ishee sigaa. Karaa tokko miidiyaan kun waan baay'eeti fidaa alatti baasa waan baay'ee hojjeta.
maalima kuni human being jireenya namaa namni maal akka ta'e namni maal akka ta'e maal ta'e ga namni isa jedhuu fi hiikaa namni kennuudhaaf fi hiika isaa himuudhaaf yookiin immoo rakkinni namaa hundeen rakkina namaa namni maaliif akkas godha jechuudhaaf fi namni yaada garaa garaa kenneera bara keessatti namoonni yaada garaa garaa beektonni maaliif akkas ta'a namni kan jedhu irratti yaada baay'ee kennaniiru. Ni kaanii sababii beekumsi dhabamee fi jedhaniiti yaadu. Namni wallaalaa sababii ta'eef barumsa sababii hin qabneef barumsaan sababii hin guddanneefiti waan akkasii jireenya namaa keessatti baay'ata. Namni amala akkasii godhata. Maaliif namni wallaalaa sababii ta'eefi? Kanaaf beekumsa baay'imna. Beekumsa qabaachuun namaa gaariidha. Kanaaniti rakkina namaa hiiknaa jedhaniiti yaalaniiru. Kan isin gaddisiisu garuu, kan isin dinqisiisu garuu rakkinni gurguddaanii biyyoota beektota keessatti biyyoota beekumsaanii advaansi godhan teeknooloojiidhaan warra deeman gidduutti rakkinni gurguddaanii yookaan inni ka'e. Dhumiinsi gurguddaanii namni miliyooniidhaan kan dhume har'as even now warra beekumsaan deeme warra dandeettii qaban warra biyya lafaa bulchanii warra meeshaa gurguddaa oomishuu danda'an teeknooloojiidhaan deemantu even now jechuun rakkinni namaa beekumsa dhabuu duwwaatu ta'e beekumsa dhabuun rakkinadha gaaffii hin qabu garuu hundee rakkina namaa hiikuudhaaf danda'eera yeroo jennu gaaffiinsaa hin dandeenyedha. Rakkinni namaa hiyyumadha. Hiyyumni rakkina namaa hiikuudhaaf hin danda'a. Kanaafi production guddisuutu nurra jira. Production baay'ee guddisee biyya kana keessatti amma waa'ee namni nyaataa rakkina waa'ee nyaataa gaaffii namaa miti. Garuu rakkina namaa yookiin immoo amala namaa yookiin immoo eenyummaa namaa yookiin immoo garajabina namaa yookiin immoo akkaataa namni itti yaadu hin geeddarre. Namni qabaachuun qabeenyaansaa guddachuun individualizimiidha yookiin immoo anaaf taanaan rakkina nama gara biraa hin qabu ani ofii koo sooromnaan individualizimiidha kanadha rakkinni namaa kanaafi solutioniinsaa yookiin immoo hiikisaa maalidha communismiidha. Lafa classlessii ta'e classiin lafa hin jirre classless society uumna. And even it was terribly wrong. Communism immoo jiraachuu dadhabeeti diigame biyya lafaarraati. Social system akkaataa namni itti walii wajjin jiraatudha. Kanaaf leadership geeddarraa economic principle keenya hin geeddarraa leadershipin gaggeessitoonni hin geeddaramu. Namoota hamaatu baay'ate namoonni hamaanii isaan biyya lafaa kanarraa yoo badanii rakkinni namaa hin hiikamaa biyyi lafaa hin fooyya'aa namni fayyinni baay'ee gaarii ta'aa deema. Namni gaarii ta'aa deema biyyi lafaa gaarii ta'aa deema geeddaramaa deema. Kanaafi namoonni hamoonni biyya lafaarraa haa badan haa hidhamanidha. Garuu warri hamoon yeroo badanii yeroo alqaayidaa ajjeesan ISIS tuqaa yeroo warra ISIS ajjeesanii kunoo ammoo Putiin fa'i tuqaa. Yoo Putiin hin balleessan immoo ammoo isa gara biraa tuqaa. Isaan dura Hitler fa'aa tuqaa, Stalin fa'aa tuqaa, EU fa'aa tuqaa, Osama bin Laden warra faashistii maaliin ajjeesan rakkina namaa garuu hin hiikne. Rakkina biyya lafaa garuu hin hiikne. Rakkina biyya lafaa garuu hin hiikne. Maali dhagaa rakkinni namaa? Dubartii tokkotu dhukkubsateeti dooktarii bira dhaqee baay'ee fiivarii guddaan qabaa maaloo na gargaara waan sanatti cimeera jetteeti dooktarii bira dhaqxee ay qufaadhumadha jedhan qufaadhumatu si qabee wama akkasii achi on kaawuntarii irraa bitadhu jedhanii bitattee garuu galgala hin duute jedhama. Maafi daayignoosiinsaa roongiidha jechuudha. Qorichi isaan ajajaniifis roongiidha. Qorichi isaan ajajaniifis roongiidha. Maalidha rakkinni dhala namaa gaa?
yookiin immoo rakkinni biyya lafaa kana keessatti maalidha rakkinni namaa? Maaliif biyyi lafaa kana fakkaata? Maaliif jireenyi kana fakkaata? Maaliif ittiyuu hammaataati adeema? Ittuu hammaataati adeema. Namichi tokko 1968 nama biyya Siwiidiniitii dhalootaanii biyya Siwiidiniitii gara biyya kanaa dhufe. Yeroo biyya Siwiidiniitii ka'ee as dhufee shugguxii koo qabadhee tanan xiyyaara keessa lixeedhe. Namni nama dhowwu hin jiru. Boombii fudhateetii xiyyaara keessa leessa ture namni 1968 keessa. Boombii fudhateetii leessa shukkaammaa dhiisaa. Amma hin yaadamaa kun? Hin yaadamu amma. Maaliif akka hammaataa deemuti argitu? Meeshaa ittiin nama ilaalan iyyuu hammam akka isaan ittiin nama ilaalan ija keessa kaameeraadhaan eessatti obboleessuma tokkotu baasaa isinitti mul'aqu akkasuma ilaala eerpoortii keessatti nama tarkaa badite akkasuma ilaalaa deemaa waa tokkodha jedhanii jarreen achi ta'aniiti ilaalu isaan gola keessa ta'aniiti nama ilaalaa jiru namichi kun waa tokko wayiitu jira jedhanii shakkaniiti. Wanni dhufee lafa sakattaamus lixu qoyatti qofaattis ilaallaa jedhanii achi baasaniiti baay'ee ilaalanii baay'ee qoratanii. Maaliifan jedhee dubbiin hammaataa rakkinni biyyi lafaa hammaataa badiin hammaataa hamminni namaa hammaataa waan adeemuu fi karaan itti ilaalanis akkuma kanatti jabaataati adeema gaa. Akkuma kanatti namni teekinooloojii isaa guddifataati adeema. Amma nuyi hin argine malee karaa kanarra kaameeraa duwwaadha biyyi kun. Argitanii beektu? Karaarra mee ilaalaa deema. Amma asuma yeroo baatan everywhere kaameeraatu jira. Makiinaa akkatti oomnu amma spiidii makiinaa isa hin ilaalan of course dhimma spiidii makiinaa miti warri kaameeraa ta'aniiti ilaalanii garuu eenyumaan iyyuu hin ilaalu lafa ta'aniiti ilaalanii qabu. Maaliif rakkina dhaka namatu nama balleessa ka. Badiitoo baay'ate, gidiraatoo baay'ate, gara jabinatoo baay'ate, nama jeesutoo baay'ate, saamuutoo baay'ate. Kanaafi eessadha yoo jenneeti gaafannee rakkinni namaa eessa jira, eessaa burqaa, eessaatiidha hundeensaa jenneeti yoo gaafannee meeshaa keessa jira miti, TV keessa jira miti, kompiitara keessa jira miti, yookiin makiinaa keessa jira miti, yookiin faabrikaa keessa jira miti, eessa jira rakkinni namaa garaa namaa keessadha kan inni jiru. Iddoo gara biraa jira miti. Burqaan rakkina namaa eessa jira garaa namaa keessadha kan inni jiru. Faabrikaansaa achidha. Achidha faabrikaansaa. Magaalaa tokkotti al tokko namootatu dhugaatii dhugeeti hammaate jedhama. Dhugaatiitu hammaate. Dhugaatii dhuganiitii biiroo dhaqu. Hojjechuu dadhabuu, barsiisonni barsiisuu dadhabuu, hundinuu dhugaatee isa diimateeti dhaqa. Maal goonaa jedhan? Maal goonaa jennaan lammaffaa akka guyyaa hamma sa'aatii galgala 6 PM dhugaatii hin dhuginaa jedhaniiti labsii baasan. Tolee jedhaniiti labsiin bahee amma sa'aatii 6tti namni hin dhugu jedhamee. Namni garuu anoo bishaanan baadhaa jedhaniiti kaartoonii isheen waraqata isa kaakii kanatti baateeti maal dhudha anoo bishaanan dhugaa jedhanam. Anoo bishaanan dhugaa jedhama dhaabuu hin dandeenye jechuudha. Namni dhugaatii sana dhaabuu hin dandeenye egaa kana ta'e immoo namni xaarmuziima baatee hin deeminii jedhan. Xaarmuziima baatee hin deemin nama xaarmuzii baatee deemuu ishaanis haa ta'u hin ta'uu seeradhaa kun siisisaa jedhan. Garuu ammas namni karaa barbaaddatee asiin ilaallatee inuma dhugeeti deema. Guyyaa namni hoteela yoo banee warra hoteela bane sana hiinaa jedhan gola keessa lixeessi fudhamanii isaanii hiinaa jedhan. Namni ammas karaa barbaaddatee gola isaa keessatti bitatee mana isaa keessa kaatee sin dhufa soolvii gochuudhaaf hin dandeenye. Waan godhan wallaalani. Kanaafi mana hoteela keessa dhannee xaarmuzii kana caccabsinee finnaa jedhani. Xaarmuzii namaa daakani. It didn't solve it. Xaarmuzii yoo taate birciqootti yookiin xaasaatti yookiin namni waanuma tokko karaa isaa barbaaddatee inuma dhaqee dhugaa hin dandeenye gochuudhaaf. Hiikuudhaaf hin dandeenye. Maal goona ree jennaani faabrikaa isaa cufnaa jedhani.
Fabrikaa mana dhugaatii sanatti cufna. Then we will solve it. Fabrikaan saa jechuu kooti. Fabrikaan dhala namaa rakkinni namaa garaa namaa keessadha dubbiin koo. Garaa namaa keessa. Akkas turtanii jedha Phaawulos. Rakkinni isaa isin keessa yeroo Kiristoos ala turtanii kanaafi fayyinatu isin barbaachisaa. Maalidha fayyina jechuun isa jedhu deebisuu fedheetanan. Fayyuutu isin irra jiraa. Maaliif dhukkubsattanii tuudha. Namni dhukkubsatee yoo hin fayyu ta'e hin du'a. Kanaaf fayyuutu isin irra jiraa. Amma hiika fayyu yoo gaafanne karaa adda addaa hiikuudhaaf hin dandeenya. Namni yoo boolla lixee hin ba'ee hin oolee hin baraarame. Namni yoo dhukkubsatee hakiimiin hin gargaaree doktoroonni hin gargaaranii sarjarii godhanii hin fayye. Jenneetii hiikuudhaaf hin dandeenya. Namni tokko yoo cabee miilli al tokko cabee ture akkuma yaadattan lafee. Inni dhiibanii warri ortoopedii warri lafee hin wallaalanii hin fayyeedhama. Fayyinaa jechuun hin danda'ama. Garuu fayyinni inni macaafni qulqulluun jedhu waa'ee namicha garuu akka inni itti yaadu, waa'ee namaa akka inni itti yaadu, waa'ee Waaqayyoo akka inni itti yaadu, waa'ee mataasaa akka inni itti yaadu will not change. Will not change. Kanaafi waa'ee qaama irratti isa ta'uutu hin ta'in isa gararraadha. Eternally yookiin yaada isa gara fuulduraa isa bara baraa irratti geeddaramsa hin fidu. Egaa rakkinni namaa fayyina isa barbaachisaadha macaafni qulqulluun kan inni jedhu. Namni fayyuudha qaba. Fayyina barbaachisaa. Macaafni qulqulluun history of human salvation jedhama. It is the history of human salvation. Waaqayyo nama fayyisuu barbaade. Kanaafi yeroo fayyina namaa dubbannu waa'ee maalii dubbannaa? Namni yoo hin fayyu ta'ee bara baraan baduu danda'aadha. Namni yoo hin fayyu ta'ee yoo fayye bara baraan fayyaa, yoo hin fayyu ta'ee bara baraan baduudhaaf hin danda'a. Fayyina kana immoo eessaayyuu hin argatu. Waaqayyo duwwaatu fayyina kana kennuudhaaf danda'a. Fayyina kana kan kennuu danda'u dheekkamsa Waaqayyoo isa dhufuudhaaf jiru kan nama oolchuu danda'u Waaqayyoo duwwaadha. Kanaaf waa'ee fayyinaa kutaa nama dubbise keessatti, kutaa iddoo garaa garaa keessatti yeroo ilaallu waa'ee fayyinaa macaafni qulqulluun yeroo dubbatu maal jechuu isaati? Isa jedhu qabxii lamaan tokko irratti dubbadhee tananii fixa. Maal jedha gaas keessatti? Isinii ayyaana Waaqayyootiin fayyifamtanii too'edha. Maal jechuudha fayyina jechuun? Namni hin dhalataa, hin jiraataa, hin du'a. Saayikilii kana keessaa namni hin ba'u. Namni hin dhalataa, hin jiraataa, hin du'a. Hin du'a. Garuu fayyina na barbaachisa jedhee waan hin yaannee fi yeroo baay'ee namatti dhi'uudhaa fi hin danda'a. Namni al tokko hin du'aa jedha. Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 27 irratti namni hin jiraataa, hin du'aa, firdiidhaaf fuula Waaqayyoo duraa ijaajjaa jedheetii dubbata. Namni kana ooluu danda'u hin jiru. Namni al tokko hin dhalataa, hin jiraataa, fuula Waaqayyoo dura immoo firdiidhaaf dhaabata'edha. Namni qaxaroo lama dabarsuudhaaf hin danda'u. Qaxaroo achi dabarsuu dandeenya. Waldaan naqannee hafuu dandeenya. Gabaan naqannee hafuu dandeenya. Ameerikaan naqannee hafuu dandeenya. Itoophiyaan naqannee hafuu dandeenya. Mana barumsaa naqaas kana naqannee hafuu dandeenya. Qaxaroo namni jira. Qaxaroon inni tokko human departure. Du'u nama. Qaxaroo sana namni hin darbu. Qaxaroo waan baay'ee bira dabarsuu danda'a. Beellama kana garuu hin darbamu. Darbuu hin danda'u nama. No one.
pirezidantii haa ta'u, dooktarii haa ta'u, maaliin hakiimii maaliitiin ofiisu, we will keep this day. No one will escape. No one. Nama jiraata keessaa. No one. We will keep this day. Everyone. Lammaffaa immoo qaxaroo namni qabu maalidhaa? Fuula Waaqayyoo dura jaajjiru. Amma yoo akka jettan namaafis hin galu miti waan isaa amma baay'ee namaaf hin galu ta'a. Garuu namni jedha macaafni qulqulluun fuula Waaqayyoo dura jaajja'edha. Then the question is, questioning jiru gaafa sana. Birrii meeqa qabdaa miti? Yookiin hiyyeessa turtee miti? Yookiin amma yuunivarsiitii fixxeettaa miti? Yookiin immoo tokkoyyuu kilaasii tokkoyyuu galtee hin barannee miti? Questioning sun hin jiru. What did you do? Maal goote waa'ee ilma koo? That is the only question. Namni gaafata. Ayyaana isaatiin fayyifamtaniittu jedha. Amma mana murtee beektu miti? Mana murtee dhaqxanii beektu? Ani dur dhaqeera. Mana murtee firdi beeti jechuudha. Firdi beeti. Mana murtee koortii keessa dhaqxanii beektu? Koortii mana murtee keessa yeroo dhaqxanii daanyaan achirra taa'aa. Gamaaf gamana warri gargaaranii yookiin raddaat daanyaa warri mahaal daanyaa maaliin jedhaman jiru. Maal hojjetu? Dhimma namaa ilaalu firdi beetiitti. Keeziitu ilaalama. Akkasina godheeraa, akkasina miidheera dheeti namatu himatama miti. Himatameeti dhaqaa. Nama mana koo cabsee yookiin akkas godhee nama arrabsee waan adda addaa ta'uu danda'a. Himatameeti dhaqaa. Daanyaan kana ilaalaga. Keezii kanatti ilaala. Eessatti akkas godhee misikiriitu jiraa jedhani kasasu. Agaafanni shugguxii kaaseetee na wajjeessi misikiriitu jiraa. Nama dhugaa bahutu jiraa. Argeera inni. Qawwee attamiitiin gargaarame kanadha. Inni ilaalama gaa hundinuu. Kana ilaalaga daanyaan taa'eetii ilaalaga. Ilaaleetii abbaa alangaa kan jedhamu immoo jiraa yookiin Aqaabee higgi kan jedhamu isaan immoo ta'aniiti eeyyee akkas godheeraa jedha. Akkas godheeraa qawweedhaan dhokaase kunooti namni dhugaatti ba'u jira miilli isaa immoo kunoo asitti cabeeraa isatu meeshaadhaan kutee billaadhaan kutee kunoo madaa'eera as jira likkiidhaa nama ajjeeseef yookiin nama miilla namaa cabseef nama qe'ee namaa waan godheef immoo caafameetu jira achi keessatti hinqasii akkasii waanii akkasii qabxii akkasii keessatti kanadhaa jedha inni Aqaabee higgiin immoo yookiin immoo abbaan alangaa miti caalaa beekuu dandeessi aymaana. Daanyaan egaa kana ilaala. Daanyaan kana ilaaleetii bitaan mirga isaa ilaalee hanqasii kanaa yookiin kutaa kanaa qabxii kana keewwata kana irratti likkiidhaa namni nama ajjeesee du'uutu irra jira. Egaa yeroo kanaa inni kun mirga hin qabu itti cufameeti taa'aa jira inni kasafame kun. Eenyutu gadubbata nama qaba inni immoo eenyuun qaba xabaqaa qaba. Xabaqaa lakkii akkas miti jedhaga akkas miti jedheeti isa dubbachuuf jalqaba gaa. Xabaqaa isaatu dubbachuu jalqaba. Akkas miti dubbiini. Jedheeti gaa yoo dhugaa ta'eesi maalii isaa falmuu jalqaba gaa. Inni dhaggeeffata gaa isa kana dhaggeeffateeti murtoo kenna. Koorti siiniin inni waaqarraa kana fakkaata. Namni fuula Waaqayyoo dura ijaajja. Seexanni immoo hin kasasa. Aqaabee higgiin immoo isadha. Yookiin immoo abbaan alangaa immoo isadha. Kan inni takkas immoo seeruma Waaqayyooti. Akkas godheeraa caalaan eeyyee ragaan jira ragaan jira nanni eeffadhaa jedha. Qaaba ragaan kunooti jedha. Waan baay'ee beeka wanta ta'eef. Waan namni hin beekne ragaatu jiraa jedha. Inni eeffadha kan koo akka itti faradamuu barbaada waan ta'eef. Karaa gama koo waan inni eessu qabaa. Inni dhaggee Waaqayyo immoo no hin sobdaattiin jechuu hin danda'u yoo dhugaa ta'e. Firdi qajeelaa kenna ka Waaqayyo mucaa kootii fira kootii akkati jedhu hin qabu Waaqayyo.
fira kootii an harkan irra qabaa akkati jedhu hin qabu. Yoo kana ta'e injustice hojjeta Waaqayyo. Yoo kana ta'e waaqummaa isaatu hafa jechuudha. Kanaafi hin dhaggeeffata Waaqayyos kissii dhiyaatu seera isaati wanta ta'eef. Ani seera kana dhimma isaati ignooriin godha waan barbaadde maaliif nama ajjeesuu dhiise waan barbaadde maaliif hin godhinii jechuu hin danda'u Waaqayyo. Nanni eeffadha ragaadhaan qabaanii itti naaf faradamu jedha qabeeyyiin itti naaf faradamu yookiin abbaan alangaa jedheeti falmataa kana yeroo kana dhagaa faayila san faayilli kan inni dhiyaatu faayila kee fidii dhaga Yesuus meerre faayilichi dhagaa meerre faayilichi yeroo sana dhagaa dhaabata xabaqaan kaaga ta'eera hin kaaga xabaqaatu jedham xabaqaa keessanidha Yesuus Kristos xabaqaa keenyaa hidheeti dubbata macaafni qulqulluun namni baay'een qofaasaa dhaabata namni baay'een harka duwwaa dhaabata xabaqaan sun egaa mana waani beektu mana masgabbeetii yookiin mana galmee keessaa al tokko faayiliin tokko waa balleessee achi baqa deebisaa faayiliin kun acha deebi'uu jedhama faayiliin tokko namichi kun hin jiru iyyuu lafa inni jiru sin beennu baqa faayilii isaa cufamee taa'eedhama baqa cufamu acha taa'eedhama baqa dead faayilii itti dabalamu jedhama dead faayil baqa namichi kun hin jiru jedhama garuu immoo argameera yoo jedhame immoo waan tokko irratti immoo ka'uu immoo danda'a dead faayil achi keessa kaa'u Yesuus Kristos xabaqaan keenya jechuudha inni nuuf dubbatu jechuudha inni nuuf falmu jechuudha faayila keenya dead faayil jedhe duwwaa miti dead faayil jedhe duwwaa miti dhiigi Yesuus Kristos dead faayilii duwwaa godhe miti cufameeraa duwwaa godhe miti cufameeti dead faayilii itti dabalamu mana murtee mana galmee keessa acha taa'u jedhe miti achi kee mana galmee sanatti gubee balleesse malee manni galmee sun hin jiru fidiidha hin jiru waan baatee dhaabatu hin qabu seetan hin jiru jedha dubbii waaqayyootu waaqayyo irra daddarbaa kee jedha waaqayyo sagalee isaan geeddaru he will never undo his promise never he will not undo the cross even will not you meet you he can't undo the cross God fannoo irratti waan hojjetame waaqayyo deebisee galagashi never he can't yoo kana ta'e waaqummaa isaatu hafe jechuudha ammas he will fannoo irratti baay'ee namaan galu miti amma waaqayyoof garuu hin gala ta'eera anaadha kaffalameera ka'eedha abbaani mirga qaba kaffalameeraidha lafatti arguu hin qabu biyya lafaa kana keessa hin jiru yuunivarsiitii kana keessa hin jiru kan raawwatee lafarraa balleessaa namaa irra daddarba namaa qabeenya namaa miti horii namaa miti fira miti mootummaa miti dooktarii miti eenyu miti ilma waaqayyoo isa fannoo irratti dhangala'e dhiiga isaa duwwaadha it will be outside of this universe maalidha fayyinni jechuun egaa isa kanadha fayyinni jechuun namni yeroo fuula waaqayyoo dura ijaachu namoonni baay'een akkuma hin jedhe qophaa isaaniidha ijaachu wanti hundinuu boordii irratti it is a public hearing boordii irratti ba'a waan hundinuu wanti dhiiga Yesuus Kiristoosiin bade garuu it's going to a public hearing dhoksaas hin ta'u garuu waan achirratti caafame nurratti kan caafame jedha miti Phaawulos ilmi isaa dhiiga ilma isaatiin fuula waaqayyoo dura barabaraan ka'eera dhugaa waaqayyooti kun kanatu qophaa'eeti jira xabaqaa qabna kanaaf diinni har'a there is no ground accuse nama gochuudhaaf hin dandeessu jedha waaqayyo maaliif akka jedha giraawundii qaba waaqayyootu
Grounding sa maalidha? Fannoodha akka grounding sa. Yesuus Kiristoos yeroo inni magaalaa Yerusaalem dhaqeetii galuudhaaf adeemaa jiru. Maa inni eessa dhatta? Mootiidha jedhama. Mootiidha Yesuus. Mootiidha. Mootiin akkamittiin mootiin kun maalidha? Mootii attamiiti? Mootiin waraanaan deema. Mootiin mo'ataa deema. Mootiin loltoota of duraa hiriirsaa deema. Mootiin kampeeniidhaan adeema. Kampeenii gochuudhaan adeema. Where is he going to be? And he called himself a king. Kanatu namaan gallee. Yerusaalemiin seenuutti adeemaa jira Yesuus. Maaliif? Inni kan inni achi dhaqaa jiruu fi mootummaa qabachuudhaaf. Mootummaa attamitti qabate? By giving his life. By surrendering. Dabarsee of kennuudhaaf. That is how he took the kingdom. Akka biyya lafaatti akkas mitiidha miti akka biyya lafaatti akkas miti. Garuu he gave up the power. Jesus, he gave up the power. Fuula Waaqaa duratti akka ittiin ilaalama. Dabarsee of kennuudhaan. Kennuudhaan. Jireenya isaa du'atti dabarsee of kennuudhaanii akkasittiin itti fixe akkasittiin fuula Waaqayyoo duraa dhaabanna. Yaaduma irratti fayyina jechuun isa kanadha number 1. Ishee lambartuu duwwadhee sanan fayyina jechuun isa kanadha. Kanaafi fayyinni kanadha. Histiriin darbee waa tokko gochuudhaaf hin danda'u. Histirii kana qabda abdiin qabu wanti jedhamu hin jiru. Dhiiga sana keessa hin darbu. Cubbuun namaa irra daddarbaan namaa. Jedha Phaawulos irra daddarbaa keessan kana gootaniittu isin abboomamuu kan diddan seexanaaf kan jiraataa turtani. Ani akkasan tureedha Phaawulos. Mitiidha nuuniyyuu akkasuma turreedha itti dubbatan Phaawulos. Phaawulos waggaa nama intina ajjeesisaam dhaabateeti Phaawulos. Istifaanosii. Kana qabdaati gatiin qabduuttiin hin jenne daa'uma hin shoome. Daa'uma hin shoomame. Amanamaa godheetina lakkaa'ee na shoomeedha. Dhiiga ilma isaatiin namni hundinuu fayyeeraa Waaqayyoo ayyaana isaatiin nama fayyiseera inni jedhamu dhugaa ta'uunsaa beekamaadha jedhe. Inni immoo ana irratti beekamaadha jedhe. Ani cubbamoota keessaati ani sangafaati jedhe Phaawulos. Cubbamoota keessa ani sangafaan ture. Nama waldaa Waaqayyoo ariyaatu ture. Ani Waaqayyoo garuu araara isaatiin na dhaabe baay'inni obsa Waaqayyoo araara Waaqayyoo ana irratti mul'ate anarraan baraa. Seenaan darbee fayyina Waaqayyoo mul'ise dhaabuudhaaf hin danda'uudha. Ishee lammaffaa dubbadhee tananii Waaqayyoon walii wajjiniin kadhanneeti raawwanna. Lammaffaan immoo fayyina jechuun maalidha? Fayyina jechuun asuma Efesoon boqonnaa 4 keessatti lakkoofsa 24 irratti akkas jedha. Namummaa haaraa isa qajeelummaa fi qulqullaa'ummaa dhugaatti fakkaatti Waaqayyootiin uumame uffadhaa. Oh haleluuyaa. Maali qajeelummaa qulqullaa'ummaa isa kam isa fakkeetti Waaqayyootiin uumame uffadhaa. Namni fayyeeti dhiise miti. Namni cubburraa firdiirraa fayya oola fayyinni kanadha. Yeroo fayyinu immoo we are saved to holiness siidha. Maleeti egaa fayyinee mati waan jennu qajeelummaa uffadhaa qulqullaa'ummaa uffadhaa. Inni immoo isa dhugaati. Inni immoo isa Waaqayyoon fakkaachuuti. Maa jechuudha ganni kun? Fayyina isa silaa dubbadheera. Inni kun maa jechuudha? Yeroo baay'ee gaa ani fayyeera waa gara jireenya waaqarraa jireenya biyya lafaa kana yeroo darbu jireenya waaqarraan itti fufaa jenneeti yaanna. But heaven begins now. Heaven jireenyi inni waaqarratti jalqaba miti. Jireenyi inni waaqarraa lafarrattidha kan inni jalqabuudha. Hallelujah. Malee waaqarratti miti. Waaqayyo saba isaa hin gaggeessa ture biyya Misrii kanadhaan picture in the Old Testament picture. Waa'ee fayyinaati. Biyya harka seexanaa keessaa baaseeti
duumessi immoo gaggeessaan tureedha. Duumessa mitiire duumessaatu gaggeessaa ture jechuudha. Maal argisiisa? Duumessi sun hafuura qulqulluudha. Hafuura qulqulluutu will take over our life jechuudha. Eessatti geessuudhaaf? To the promised land. Eeyyutu geessa? Hafuura qulqulluutu gaggeessa. Hallelujah. Saba Israa'el yeroo Waaqayyo jedhu hin taa'u turanii, torban lama taa'uu jedhan hin taa'u, torban tokko taa'uu jedhan hin taa'u, ji'a lama taa'e yeroo kaan hin adeemu, yeroo ta'a maaltu duumessichi yeroo ka'u hin adeemu. Yeroo duumessichi dhaabatu hin dhaabatu. Akka ittiin adeemu turanii under the leadership of the Holy Spirit jechuudha. Hallelujah. Hafuurri qulqulluuni Waaqayyo nu fayyisee bakkeetti nu gadhiise miti. He wants us to take over our life. Nu gaggeessuudhaaf. Eessatti? Mo'ichatti geessa kaa. Hallelujah. Mo'ichatti geessuudhaaf. Eessa mo'ichi? Bara iddoo kakuutu jira. Hafuurri Waaqayyo kanaaf gara keenya dhufa. Sabni Israa'eli yeroo biyya kanaan ga'e maal akkamitti galla jedhanii warri kaan? Akkamitti galla? Achoo nama warra nama nyaatanii nuunoo akka ija isaanii duratti akka koriphisaayyuu hin taanu. Tigaluu hin dandeenyu. Jaantii warra gurguddaa billaa baatanii eessatti itti adeemna? No hin adeemna. Hallelujah. Attamitti hin adeemna ree? Waaqayyootu nu galchaa. Waaqayyootu achiin nu ga'a. Hallelujah. Waaqayyootu achiin nu ga'a jedhani. Maaliif? Kakuu Waaqayyooti kaa. Maaliif? Waaqayyootu nan achiin isin ga'a jedheeti dubbateera kaa. Kanaaf ija keenyarra wallaansoo kan nuun qabu, kan gadi nu qabu, akka nuyi Waaqayyoon hin jiraanneefi akka nuyi Waaqayyoon gaddisiisaa jiraannu kan nu gochuu danda'u hafuura qulqulluutu cabsa. Hallelujah. Cabsaati gaggeessa. Mo'ichaan gaggeessa. Gara boqonnaatti gaggeessa. Boqonnaa kenna. jedheem Yesus. Hallelujah. Yesus jedheem kottaa isin dadhaboonni warri seera adda addaatiin rakkatanii warri xaxaan adda addaa isin irra taa'e gara koo kottaa. Maaliif? Boqonnaan isinii kenna. Hallelujah. Boqonnaa Waaqa irratti jalqaba miti, boqonnaan lafa irrattidha kan inni jalqabu. Hallelujah. Jireenyi boqonnaa, jireenyi mo'ichaa, jireenyi Waaqayyoon gammachiisu, jireenyi Waaqayyoon fakkaachuu Waaqa irratti jalqaba miti. Hallelujah. Fayyinni hin fayyine gara Waaqayyoof jiraachuutti immoo fayyina. Fayyinni isa kanadha. Hallelujah. Boqonnaan isa kanadha. Faarfannaa tokkotu dur jira ture. እንዳንተ የለም ለኑሮዬ jedha faarfannaa Amaarኛati. እንዳንተ የለም ለኑሮዬ jedha faarfannaa. ጸጥታ ሰላም በዙሪያዬ ውለታ ሲቆጠር በዛ ካምሮዬ. ሃሌሉያ። boqonnaan ammadha kan inni jalqabu. Jireenyi Waaqayyoof jiraachuu amma lafarratti jalqaba. Maalidha fayyinni? Isa dur jiraataa turtanirraa jireenya addaa jiraachuu jalqabduutti jedhe warra Efesooniin. Eenyutu godha? Ayyaana Waaqayyootu kana godha. Ayyaanni Waaqayyoo immoo kennameera. Gararraa deemtuu jedhe. Waaqayyo achiin nu kaa'eeraa jedhe. Gararraa deemuu Waaqayyo nuuf kenneera. Ittiin deddeebi'uudhaaf Waaqayyo nu gargaaru. Yeroo biraa itti deebina. Obboleessa keenya wajjiniin Waaqayyoon kadhannee xumurra. Hallelujah.